Mootummaa naannoo Oromiyaa balballoomsu biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kenname. Dirree siyaasaa bal'isuuf ejjennoon fudhatame sababa kamiinuu hin dacha'u. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni Oromoo bal'aa fi naannoon Oromiyaas uummataaf naannoo jaalalaa fi tokkummaan keessa jiraatan ijaaruun mirgi siyaasa, diinagdee fi hawaasummaa haalduree tokko malee akka kabajamuu fi guutamuu qabsoo hadhaawaa dhaabaa naannichaa bulchu waliin taasiseen har'a biiftuun nageenyaa fi badhaadhinaa naannoo keenyatti ifu eegaltee jirti. Keessattuu mirgi siyaasa uummata Oromoo heera mootummaatiin taa'ee fi uummanni baroota dheeraaf gaafachaa ture akka deebi'u akka dhaabbatattis ta'e akka dhuunfatti lammiin Oromoo dhimmi Oromiyaa nagalcha jedhu kamuu daangaa tokko malee misooma naannicha irratti akka hirmaatu qabsoon kabajaa mirga siyaasa uummata Oromoof taasifamu kamuu karaa nagaan ta'uu akka qabu qofa osoo hin taane qaama kabajamuu mirgaa fi faayidaa uummata Oromootiif socho'uu kamuu qaama maqaa badii itti maxxanfamu akka hin qabne qabsoo hadhaawaa keessattuu waggoota lamaan darbaniif as taasifameen Oromoon biyya lafaa kanarra jiru kamuu mataa ol qabatee akka deemu taasisuun danda'amee jira. Naannoon keenyas ta'e uummanni Oromoo akka diinonni keenya maqaa nutti moggaasanii warra saba biraa jibbuu fi biyya bulchuu hin dandeenyetti lakkaa'amaa ture sun nu warra aadaa nageenya fi jaalalaa qabnu warra hammatee jaalalaan jiraachuu dandeenyu warra wal dhageeffatee marii fi marabbaan ofii miti biyyallee bulchuu dandeenyu akka taane har'a addunyaan martuu ragaa nu bahee jira. Siyaasni Oromoo siyaasa jibbaa osoo hin ta'in siyaasa jaalalaa fi tokkummaa ta'uu isaallee tokkummaa uummata Oromoo cimsuuf akkasuma dirree siyaasaa fi dimokiraasii daran babal'isuuf tarkaanfiiwwan lakkaa'amuu danda'an hedduun fudhatamanii jiru fudhatamaas jiru. Tarkaanfiiwwan mootummaa naannoo Oromiyaatiin fudhataman kanneen keessaa namoota sababa garaagaraatiin hidhaman aangoota jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa dabalatee kumaatamaan akka bilisa bahan ta'ee jira. Jaarmiyaalee siyaasaa dantaa sabaa kabachiisuu fi qabsoo hidhannoo filatanii biyyoota garaagaraa jiran gara biyya isaaniitti deebi'anii qabsoo nagaa fi dimokiraataa akka gaggeessan waamichi taasifamee jira. Har'a mana maree bakka bu'oota uummataatiin moggaasni shororkeessummaa dhaabbilee siyaasaa adda addaa irraa ka'uun bu'aa qabsoo mootummaan naannoo Oromiyaa taasisaa ture ta'uu dhugaa lafa jiruudha. Jaarmiyaaleen siyaasaa kanaan dura himannaan shororkeessummaa irratti banamee ture abaa'oo dabalatee himannaan shororkeessummaa irraa ka'ee nagaadhaan akka socho'an haalli mijaatan uumameefii jira. Naannoo keenyatti lammiileen keenya maqaa abaa'ootiin gidiraan irra gahaa ture lamuu gochisuu kaneessan akkasii akka irratti hin raawwatamnee fi hin dabalamne mootummaan naannoo Oromiyaa ejjennoo cimaa qabaachuu isaa jechaan osoo hin taane gochaan mirkaneessee jira. Dirree siyaasaa bal'isuuf jecha sochii taasifamaa jiru daran cimsuufis seeronni danqaa ta'anii fi dimokiraasii ukkaamsan akka fooyya'anii fi haqaman marii bal'aan taasifamaa jira. Hanga ammattis dhaabbileen siyaasaa baay'een affeerraa muummicha ministeeraan taasisan qeebalanii gara biyyatti kabajaan deebi'anii qabsoo karaa nagaa eegalanii jiru. Mootummaan naannoo keenyaa hojiiwwan kana hunda kan hojjetuuf mirgi siyaasa uummata keenyaa kabajamee naannoon keenya naannoo nageenyaa fi misoomaa akka taatu gochuufi. Injifannoon siyaasaa qoftis galma waan hin taaneef qabeenya humnaa fi beekumsa lammii hundaa qindeessuun injifannoon siyaasaa diinagdeen akka dabaalamu haqni uummataa akka hin dabne olaantummaan seeraa kabajamee rakkoon bulchiinsa gaarii hundirraa akka furamuuf halkanii fi guyyaa xiiqii aantummaa lammummaatiin hojjechaa jira. Hojii lammii mataa ol qabachiisu sabaa fi sablammoota biyyattii biratti dinqisiifannaa fi abdii guddaan itti horame kana yoo hojjennu garuu qaamni kaleessa qabeenya naannoo keenyaa saama fi saamsisaa hiyyummaa nurratti ijaaree lammii mirga ofii fi saba ofii falmu maqaa adda addaa itti kennee suukaneessaa ture akka sabni keenya miirri gadi aantummaa itti dhagamee jiraatu gochaa ture abdii uummanni keenya amma argate kana gufachiisuuf boolli isaa hin qonne hin jiru. Kan nama dhibu ammoo bakka uummanni Oromoo tokkummaa sabaa fi biyyaa lallabaa jijjiirama keessa socho'aa jirutti qaamonni humnoota diigumsaa keenyaaf wixxifatan qaawwa banuun naannoo keenya nagaa dhabsiisuuf socho'an jiraachuu isaaniiti. Bakka Oromoon marti kallattii hundaan misoomaaf onnatee waamicha dirree siyaasaa bal'isuuf taasifamaa jiru dinqisiifannaa fi deeggarsa jirutti dinqisiifatee fi deeggaraa jirutti
Jaarmiyaaleen tokko tokko carraa seenaa uummata Oromoo keessatti aadaa siyaasa duubatti hafaa duraan ture jijjiiruu fi uumame kanatti fayyadamuuf fedhii agarsiisaa akka hin jirre hubatamee jira. Kana keessa jaarmiyaan ABO Shanee jedhamu waamicha kabajaa taasifameef fudhachuu diduudhaan nageenya naannoo fi uummata keenyaa booressuuf akkasumas miira tokkummaa uummata Oromoo jaarraa keessatti yeroo jalqabaaf uumamuu jalqabe diiguuf ergama diinaa warra tokkummaa keenya diiguuf socho'an raawwachiisuuf lixa Oromiyaa godinaalee muraasa irratti humna waraanaa bobbaasuudhaan hojii jeequmsaa fi tasgabbii dhorkuu keessa galee jira. Sochii kanaanis lubbuu qaqqaaliin ilmaan Oromoo irratti miidhaan qaqqabee jira. Miidhaan qaama fi barbadaa'uun qabeenyas uumameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha kana irratti tarkaanfii fudhachuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf dirqama qabaatus tokkummaan Oromoo cimaa dhufe akka hin miidhamne yaaduun dubbii kana obsaa fi bilchina olaanaadhaan hiikuuf socho'aa jira. Miidhaa kana caalatti miidhaa caalu sochii ABO Shanee beekes ta'e osoo hin beekin gochaa jiru. Carraa uummatni Oromoo qabsoo isaatiin yeroo ammaa gonfate harkaa baasuuf wixxifannaan diinni uummata Oromoo biyya keessaa taasisaa jiru kan tumsu ta'uu isaati. Qabsoon uummata Oromoo kanaan dura jaarraa tokkoof karaa wal fakkaatuun Oromoodhaan diigaa akka galma hin geenye taasifamaa turuun beekamaadha. Har'as maqaa uummata Oromoo dhahachaa qaama diigumsaa naannoo keenya hawwuuf karaa banuun tokkummaa miti diigumsa. Jijjiirama dhufaa jiru kana gufachiisuun uummata keenya hiyyummaa keessa tursiisuu barbaaduudha. Nageenya naannoo keenyaa booressuun uummata tasgabbii dhorkuudha. Oromoo misoomaaf onnate hamilee cabsuun mogolee buusuudha. Diina Oromiyaa diiguuf karaa banuudha. Oromoon sabaan akka hin boonne saalfachiisanii mataa gadi qabachiisuudha. Oromoon jaarraa tokkooliif mirgi isaa sarbamaa fi bakka garagaraatti bittinnaa'ee miidhaaf saaxilamaa kan ture. Tokkummaa dhabuu isaatiin injifannoon har'a galmaa'e kan dhufuu danda'es tokkummaa keenya cimsuu keenyaani. Sababbii adda addaan nageenya keenya booressuuf aggaammin taasifamuu fi tokkummaan amma uumames kan diigamuu danda'uu fi injifannoon gonfanne nu harkaa harca'uu danda'us qaama birootiin otoo hin taane tokkummaa yoo dhabne qofa akka ta'es sirriitti hubatamuu qaba. Gama biraatiin diinotni keenya daangaa irratti uummata keenya nagarratti haleellaa banuun guyyaa guyyaadhaan lubbuu qabeenya qaamarratti miidhaan akka gahu gochaa jiru. Uummata nagaadhaan yeroo dheeraaf waliin jiraataa tures walitti buusuun balaa buqqa'insaa qaqqabsiisuuf hojjechaa jiru. Galmi shiroota kanas Oromoon walis ta'e biyya hoogganuu akka hin dandeenye fakkeessanii agarsiisuudha. Oromoon murnaadhaan walitti buusuun dorgommii hin barbaachifne keessa galchuun Oromoo Oromoodhaan cabsuudha. Oromoo fi Oromiyaan barootaaf dhiigan har'a misoomaaf guddina hawwu. Oromoon Oromoo waraanuun galmi isaa waan biraa miti. Humnoota diigumsaa keenya barbaadaniif carraa uumuun akka isaan aangoo dhabanitti deebi'anii uummata keenya boochisaa akkuma kaleessaa qabeenya keenya qoqoran riqicha ta'anii fi ceesisuudha. Kanaaf qalbiin ija sabaa wal ilaaltu hundi shira kanarratti yeroon itti dammaqu akka qabu amma tahuu qaba. Kanaaf har'as warra maqaa Oromoo dhawatee Oromoofin falma jedhu kamuufuu aduun hin dhiine. Carraa kanaan jaarmiyaa ABO Shaneetiif affeerraa jaalalaa fi tokkummaadhaan uummata keenya ijaaruu fi garaagarummaa qabnu irratti karaa nagaatiin qabsaa'uuf taasifamee fi kabajee fudhachuudhaan akka socho'u waamicha irra deebiidhaan dhiyeessuu barbaadna. Oromiyaan har'a waraanaaf osoo hin ta'in misoomaaf tumsa lammii barbaaddi. Oromiyaan har'a diigumsaaf osoo hin ta'in tokkummaa fi jaalalaaf lammii fi biyya nu barbaaddu. Oromoo fi Oromiyaan har'a akka kaleessaa maqaa nutti baasan naannoo jibbaa fi gola keessaa wal nyaatu otoo hin taane naannoo fi saba utubaa biyyaa ta'e ijaaruu barbaaddi. Qeerroo fi qarreen kaleessa dhiiguu har'a hiyyummaa dhiigsuuf dimokiraasii dagaagsuuf onnateera. Qeerroo fi qarreen Oromoo dubbii diigumsaa fi misooma keenyarraa nu gufachiisu kana qalbiin ilaalaa gumaacha qabsoo hanga ammaa keessatti qabdan abshaalummaa fi kutannoo cimaadhaan humna karaa nagaatiin ala socho'uu barbaadu dura dhaabbachuudhaan injifannoo keessan akka tikfattan mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha isinii dhiyeessa. Jaarraan kun jaarraa qabsoon qaroome karaa nagaa fi dimokiraataa ta'een itti gaggeeffamuudha.
malee yeroo garaagarummaa ilaalchatiin qawwee walirratti kaafatanii miti. Hawaasni keenyas wardiyyaa nageenya isaa ta'e misooma isaa itti fufsiisuun Oromoo fi Oromiyaa guddinaan fakkeenya taate waliin haa ijaarru. Carraa kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa dirree siyaasaa bal'isuuf ijjannoo seena qabeessa fudhataa jiru sababa kamiinuu akka duubatti hin deebineef irra deebi'ee uummata Oromoof mirkaneessuu barbaada. Nageenya keenya eeggannee misooma keenyaaf wabii haa dhaabbannu. Dirree siyaasaa bal'isuuf ijjannoon fudhatame sababa kamiinuu hin dacha'u.